Welcome akkamale rabsa. Gudila. Kabajamtoota ummata Oromoo hawwanii fi manguddoon kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa nageenyi Rabbii bakka jirtanitti sinaadha qabu yeroo jennu maqaa keessan kabajamaadhaani akkasumattis kabajamtuu babbareedduu dargaggoo fi shamarran ummata Oromoo tan kiristaanaa tan musliimaa tan waaqeffataa nageenyi Rabbii bakka jirtanitti sinaadha qabu yeroo jennu maqaa keessan kabajamaadhaani kun barcuma keenya kabajamaa dabbal mootii gaaraa daddacheeraa fi seera ummata Oromoo odaa bultum United Kingdom irraa Magalan Dirredawa akkuma Finfinneen handhuura Oromiyaa taateetti gara Oromiyaati Magalan Dirredawa kaleessas tan Oromooti arras tan Oromooti borus tan Oromooti jechi kun jecha murtiiti takkaa nuutu dhabamee lafa san keessatti awwaalama takkaa nama gartee abbaan tiyya jedhu santu lafa sanitti awwaalama isii wahuma lama takkaa dhabamu takkaa jiraachuudha isiin wanni biraa tokkolleen hin jiru dubbii biyya kanaa irratti roorroon nutti hammaatte jechuudha. Mootummaan federaalaatis mootummaan Oromiyaatis guutuun Itoophiyaadhaa dhaggeeffadha. Isinii hojii dafqinee arrarra boruu sirraa wajannee osoo nyaatiin akka nyaannetti osoon dhugin akka dhuginetti isin tirsaa isinii hojii har'a geenye jechuudha. Kun kabajaa fi jaalalli nuti mootummaa federaalaatii fi Oromiyaadhaaf qabnu mootummaa Itoophiyaatiif qabnu kabajaan nuti qabnu dammaqina ta'utti ilaalamuu dhiisee gawwoominatti ilaalamee erga jijjiiramni kun dhufe waan tokko nu gootanii hin beeytanii jechuudha. Waan nu gootan malee. Nuti garuu waan baay'eedha isinii goone xiqqarraa amma guddatti jechuudha. Adda durummaadhaan akka isinit daga dhaabbattan ka isinitti dafqe nuhi jechuu keenya. Lubbuu kumaantama isinitti wareeyne jechuu keenya. Halkanii guyyaa namni keenya isinii wajji dhaabbate jechuu keenya jijjiirama kanaaf. Doktar Abiy keenya. Kun gawwummatti jaamummatti ilaalame jechuu keenya. Akka nuti waan beeynetti akka nuti sodaannetti ilaalame jechuu keenya. Abbaa fedhen sodaannu qofa qabaadha. Shakkii takka hin qabaadhu. Ni beeka mootummaan Itoophiyaa sirritti nu beeka ka Oromiyaatis. Akka nuti waa takka hin sodaanne. Awwaalamnu lafa teenya ta abbaa keenya abbootii teenya lafee abbootii teenyaa keessatti awwaalamna malee bakka biratti hin awwaalamu duutiin oltu du'a sodaannee hin beeynu jechuu keenya. Biyya teenya irratti biitti sunis nagayan taatu xiqqaa guddaa keenyaan gadi baane takka isinis federaala san bobbaaftanii rimnu gootanii bakka takka shim jenna ka ala jirus galee jechuu keenya. Murtii dhumaati. Dubbii arargee tanaa fi dubbii
obsine sirna meeqa Itoophiyaa tirsine jechuudha. Dubbi gabaabduudha. Yoo ilaalcha akkasii qabaatan. Dubbii diree dhawaatan. Dubbii diree dhawaatan. Jijjigarraa kaasee Jabuutirraa kaasee biyya Oromooti. Federaalam jala gaafa mallas galchu adda durummaadhaan namni lallabee lafti tun biyya abbaa keenyaati. Biyya guututu beekaa jechuudha. Lafa san keessa dhaabbadhee itti himnaan duruma sabaa sablammii hojii walii gallee jiraachaa jirra. Lafti immoo teenya jar sabaa sablammiin keessummaa teenya. Biitti haqa keenya. Biyya abbaa keenyaati. Biyya haadha teenyaati. Lafee keessaa qabna. Isaaniin jennaan rasaa sana dhukaasan ijoollee Gondarii fi Gojja. Tatigireetii dabalate. Uummatallee na jalatti tumanii jechuun hoggaa inni rasaa sanatti dhukaasuun makiinaa gubbaa itti gatu taalee qawwee isaatii fi federaalticha wal bira ciciibsee jechuudha. Haadha manaati yaana duratti gudee dukaanaan hudeetiin hirkaana baasanii jechuudha. Magaalaa dirree dhawaa tana walakkatti waggaa 30 lallabee abbaan kiyya Ali Birraa waggaa 70 lallabee qabrii lixee jechuudha. Hamma Sooma hamma Bordoddeetti Mallas Zeenaawii hamma Bordoddeetti dirree dhawarraa eeganii isatu federaala godhe. Magaalaa Oromiyaa hunda keessaa nuuf illee akkas nu godhe jechuudha. Magaalaa takka ta'e injata jennu hin qabnu jechuudha. Nuti baay'inni guddaan Itoophiyaa magaalaa dirree dhawaati. Kellaa Bordoddeeti. Bordoddee keessatti alaabaa Somaalee gadhaabanii jechuudha. Anatu buqqisee jechuudha qawwee 200 bitee rasaasa 200 bitee. Achi keessaa Somaalee alaabaa isaan dhaabaniif mallas dhaabeef magaalaa Bordoddee keessaa mi'eessoo keessaa kashanyiina duguugan anatu kaase jechuu kiyya. Ana leenca bareentoo tokkicha haati deesse. Siifiin hima. Takkaa lafa tana gubbatti na dhabama. Takkaa isintu dhabama. Dachii tana walitti garagalcha jechuu kiyya dhaggeeffadhu manguddo. Takkaa lafa tanatti nu rabxan. Takkaa lafa sanitti rabamna. Abbootii teenya biratti awwaalamne jechuu kiyya. Murtiin nuti qabnu takkittuma tana isii. Kabajee. Madame ka garatti obsee jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Hai. Nama keenyaaf waan takka illee tan gootan hin qabdan. Wanni tokkoon dhufu biyya teenyaaf taanaan xiqqarraa hanga guddatti kaanee dhabamnaa lafa tana gubba. Wanni gosa hundaan ummata keenya ciccirtaniif ganda keenya cirtaniif siyaasa kanarratti hojjechuudhaaf jechuu nin beekaa jechuu hoggaa sheekan hunda dhooytan hoggaa gosa hundaan ajandaa warra baasu baaftanii gosaan ummata keenya cirtan biyya tana nu dhaaluudhaaf akka isin kana hojjettanii siyaasa kana hojjettan ni beeynaa jechuu ummata jabaa tokko gosaa fi gandaa waliin dhahuudhaan gabroomsanii walirratti isaan jaaruudhaan bitanii. Wani wallaalee miti. Kun hundi gocha keessanii. Dhaggeeffadhaa uummatoo. Arrabaa fi jinni jaan kan beeku haasawa seeraa fi heeraatiin himachaa jira. This free speech. Haasawa beekumsaati. Ebelutu kana godhe eenyumatti kanin quba qabu mootummaa Itoophiyaati. Seeraa fi heera hegga mangisti Itoophiyaa hegga mangisti ነው እየጠየቁ ያለሁት.
eenyumaaf akka seeraa fi heeraan mirga isaa falmatu malee yookee arrabs akka heeraa fi seera balleesse waan nuti dubbannullee nu harkaa balleessutti isa beeynaa jechuu kanu keessaa ka'ee waan biraa dubbatu bifa nuti dubbannu kanaan seeraa fi heera eeggate dubbachuu qaba abbaan liibii dubbattu jechuu keenya nama arrabsuu hin dandeessu mootummaa arrabsuu hin dandeessu seeraa fi heera siifi mootummaa jidduutti wal qixa heeraa fi seeraan yoo dhumuun kaates dhumuudha jechuudha heeraa fi seera irratti heeraan seera moo'an. Teessee seenaa abbootii keetii suuraa abbootii keetii maxxansin dhaloota seenaa dubbatu osoo hin taane dhaloota suuraa abbootii isaa maxxansu osoo hin taane dhaloota kee seenaa hojjetu akka abbootiifitti ta'uudha ilmi afaan hin mi'aawu abbaan deema nyaateef. Dubbiin dirraa qofaa miti. Mee keellaan bordodde eessa jira? Mileena meeqa karraa harkattu eessa jira? Kabadda isaa eessa jira? Maal qabda? Awaash jira jechuudha. Awaashitti irraa fudhataa jechuudha qaraxasa. Jijjigarraa, Bosaasorraa, hamma. Hamma. Awaashitti Somaaleetti jaanii duraan mallassaan lafa kaayanii jechuudha. Yaada kana mootummaan federaalaa yoo mallas akkuma mallas murteessetti yoo kan nutti murteessu ta'e isumaafuu ceephoo biraati. Hin fudhannu jechuudha. Nuti Itoophiyaaf galata sabaa sablammii wajjin arraa miti ka jiraachuu eegalte biitti. Tasirbii meeqatti sirbameef sabaa sablammii addunyaa araba kana hunda boqqolloo gargaaraa turre jechuudha. Su'uudis ta'e Yamanii, Dubaayis ta'e waggaa 39 arra. Nama hundaa hojii jiraannee jechuudha. Duraan Itoophiyaan osoo Itoophiyummaa hin beekne nutu Itoophiyaa san maddamar kana osoo hin beekne nutu dammaree kaa'ee jechuudha biyya sanitti sabaa sablammii biyya hunda. Magaalaan Hararteenya saba Harariidhaan nuun maxxanfate lafaas nutu kenneefi. Somaaleenis teenya obboleeyyan keenya jennee maxxanfanne. Malee biitti teenya. Federaala jennee calle. Tanarraa tanaafte waan biraa karaa uumaali. Magaalaa takkan qabnu jechuu keenya. Waa tokko nama tokko ka'ayaa qabu nuun keenya jechuu keenya. Alaa keessaan namni keenya isin jala deemaa jira jechuu keenya. Itti ilaali malee muummicha ministeeraa kabajamu. Itti ilaala malee mootummaa Oromiyaa kabajamu. Maali kana wal tuffachuun kun? Namni naman tuffatu. Dhiirri dhiiran tuffatu. Nuti ummata waan tuffatanis qabuu miti. Waan kabajaniif ummata qabu. Nama ummata hamma namaa beeku hamma ifii beeku jechuudha. Beekaa wallaalaa fakkaannee yaana malee wallaalummaan qabnu jechuu keenya. Beekaa luyina fakkaannee yaana malee luyinummaan qabnu rimee amixiree haadha garaa jirtu gabbaafnee wareeyna. Biyya teenyaa fi Oromoof wareeyne Itoophiyaaf wareeyne. Jijjiiramaan isin keenya nuyi ka wareegame.
ibsa godha. Maqaa keessan kabajamaadhaan maqaa Itoophiyaa kabajamtuudhaan maqaa Oromiyaa kabajamaadhaan maqaa addunyaa kabajamaadhaan maqaa aangoo keessanii kabajamaadhaan mootummaa rabbiitii isin uumeen ibsa godha. Biyya teenya irratti nama akka keenyaa keessummaa teenya jaarsa keenya yoo nu gootan ደባል ተቀምጦ ባለቤት ካወጣ ደባልን ከባለቤቱ እንጥለዋለን ባለቤቱን እናገባታለን እንጂ ሸኪን ቀባቴ halkani guyya mankarar sineechu keenya sadem berento harka tokkon isaan dhoyneechu ammalle kabajan sigaa fannamale yoo dirrib waan pedet ibire jirreechu keenya nuti ugasitin fakatin gosafi mariyo isin fafacaftani kan no kana hunda toofta dhaaf nurratti daleeytan jechuu keenya kale sarraa nuti dalagaa bahama jechuu keenya abadan laal abadan la farar geetana keessatti inuma waan barbaannu sana markan nuti qabritti guyerra federaala nu bobbaftani nu awwaltan male nuti duraanis shiftaadha amma shiftaadha borus shiftaadha dhaggeeffadhu hindiif nu jechuu keenya nama akka keenya nurratti baaftani ni dhabamna male ni gubamna male wallahi maqaa rabbiitiin si kakadha maqaa waaqaatti kabajjuun siifin kakadha dhugaan jirtu kana kijiba waan intahiniif dhugaa kana ni jibbitan jee hin wallaalu nama dhugaa waan taataniif dhugaa jaalatanii yoo kijibdoota taatan dhugaa rabbii jibbitanii jechuudha yoo warra seera barate taatan seeraan naasa'u kana beeytanii jechuudha waggaa 30 magaalaa tanarratti dhukaafameen sinjeera saasni lama ajjechaati yaaf jechuudha biyya guutuutu beekaa jechuudha Ali birra biyyatti galuun gaafa galee gaafa Oromoo namni kun gantuudha jee iccitii guddoon isiitanaa jechuudha. Gaafa federaala jala galchanii jechuudha. Durumaanuu federaalummaadhaan jiraachaa turte. Hararis ta'in federaalummaan namuuf hin maxxansine sabaa lammii Itoophiyaa hunda katokko addaan hin filin jiraachaa turre jechuudha. Wanni har'a nu barsiiftu Itoophiyaa nu barsiisa malee Itoophiyaa nu barsiisee hin beeku nuti. Itoophiyaa namummaa nutu barsiise malee nu ilmaan arge uffatallee barsiise malee. Namummaallee Itoophiyaa barsiise malee Itoophiyaa waan nu barsiifte hin qabdu. Nu doomsite. Itoophiyaa nu argetu qaroomse. Uffata barsiifne. namummaa barsiifne waliin jireenya barsiifne nu ijoollee argeetu barsiisi siyaasa barsiifne qabsoo namummaa heeraa fi seera barsiifne Itoophiyaan heeraa fi seera beeytu qabsoo hattummaa beeyti qabsoo saaminsaatiif of tuulummaa beeyti wallaalummaan of tuulti wallaalummaan akka of hin tuulle beekumsaan akka of tuultu Itoophiyaan nutu godhe Kwa tokkon beeyti Itoophiyaan tokkon si saba sablammiin Itoophiyaa nutu barsiise namummaa humaanitii nu barsiise akka seenaa Itoophiyaatiis uffata uffachuun beeytu rifeensa cirachuun beeytu nuti Itoophiyaa barsiise nu argeetu barsiise nu ilmaan Oromootu barsiise waliin jireenyaan beeytu Itoophiyaan Guraagee Silxee kaanii fi kaan hamma Gondarii fi Tigraayitti wali qabannee nuti Itoophiyummaa barsiise osoo isaan nu nyaatanii osoo isaan nu bixanii osoo
manni keenyaa fi lafti teenya nun dadhabin Dr. Abiy Booshi Mallis osoo lafti teenyaa fi sireen teenya nun dadhabin tukaanaa fi teeyfiin mana keenya keessatti nu dadhabuun wanta baati. Milli mataa nooqu milli mataa hooqu yoo jiraate miila sareeti. Diridawaan seenaa fi seeraanis teenya sabaa sablammiin obboleeyyan keenya. Tanarratti walii galla. አወሳሰዱም ቀላል ለጤናም ተስማሚ ምቹና አስተማማኝ ንግግር ነው። ፕሩደንስ ነው። ሌላ ግብግብ ሌላ ሀተታ ያስፈልገው። ንግግሩ ህገ መንግስትን የጣሰ ሳይሆን ህገ መንግስትን ያከበረ ንግግር ነው። በጥሙና ላይ ተደምጦበት መብት ሊሰጥበት የሚገባ ንግግር ነው። የዕቃ ጫወታ አይደለም። ብዙ የደማንበት ነው። እኛ ከማንም ጋር ተቻችለን እያለ ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ያቀናል። እኛ የሐረር ልጆችን ኢትዮጵያዊነትን ያስተማረን ማንንም ቢሆን ማንንም ኢትዮጵያዊነትን ያስተማርነው እኛ ነን። አብሮ መኖርን ሁማኒነትን ያስተማርን እኛ የሐረርጌ ልጆች ነን። መውደድ ማፍቀር ሞኝነት አይደለም። ማክበር ሞኝነት አይደለም። አለማወቅ አይደለም። ከብሔር ብሔረሰብ ጋር ማታፋቸው እርስ በርስ ማታፋቸው ህግን እንዳከበርን ይከበራል። ለኛም ህግ ለመንግስትም ህግ እኩል ነው። ነው ከተባለ ወይኛን እንጠፋታለን። ባዶ እጃችንን እናንተም በመሳሪያ እኛን ታጠፋላችሁ። የምንቀበረው አባቶቻችን ጋር ነው። የትም ቦታ እናቶቻችን ጋር ነው። በአገራችን ላይ እንቀበራታለን። ቢቲሱም ብየተኛው ተውባት ሐረርጌዮ ብየተኛው ተውባት ዱራኑ ለፈተኛ ቀብሪተኛ ሚ ጉባረ ይራታኒ ኑቲ ሲሲዳፍ አዋላምኔ ቀብሪ የለትሽ ሐረርጌ ጃራይቹ ኑቲ ሰርቀቁላ ቢርጋ ከኛ ፈልማና እስኒስ ቀወዳኑ ፊጣኒ አቦቲ ተኛ ያደቶኝ ብረት ያዋላምናይቹ jireenya isin dhiifne keessaa baana jechuu keenya ni fudhattan. Dirreerra $1.5 dheengadda akkasitti jijjiirame jettanii asiin osoo isinii falmine isinii dhumnu jijjiirame ende liyyuu haayilichiin nu bobbaaftanii jechuudha. Nama miliyoona amma nan jaamne miliyoona 1.3 nama keenya facaaftanii kunoo dirreerraa isa kadhataa jechuudha. Kana hunda nu moobsine jechuudha. Me malu gotanne me malu gotane ke jijjiramni dhufe me mal arkanne kana matte angolu tarkanne qabna waata kawan arkanne namni keenya ngaba jecha isiniifu safuudha. nuti ummata Itoophiyaa jaare sila Itoophiyaan galatan huf qabaachuu qabdi. Ligalle Sinu manni kayaknya mo. Wani nama jun lagi san. Jecha kana cale fi bekum sa kana cale jiru. Wandire daw ko fatila lamu tanga washit. Wani wali nisim fitani fi yesinar kasamu da fi sin sa dem barento kan. Jorun taba taba. Wata kakabatani farkan kabdan. Wata kawan kabdan kabdan.
Miidiyaa gubbaa isa akka gawwaa godhachuu dhiisa. Namas ofi kafolchiisu dhiisa. Waliigala biyya teessan irratti xiyyeeffadhaan hojii deema. Seeraa fi heeraan dubbadha. Seeraa fi heera eega dubbattee booda ejennoon ka fudhatu. Warra qabrii keessa jiru gayyaamuunis amata 30 sirratti qabsaa'e. Sirratti dugogamne maraataa sirratti yaame. Abaarsa keenyas jira. Biyya terraa haasoo Madirinaa wayitu kana. Rasaasa lamatu narratti rukutame haadha manaa xiyya fuula kiyya duratti gudee kaanii jechuudha. Sibiilima. Magaalaa Dirree guutuu beeka. Burtuddee terraa haasoo itu kana. Waggaa 30 kan itti qabsaa'e jechuudha. Abbaan kiyya waggaa 70. Kanaaf nuti kaayyoo keessaniif maraanne malee wallaalummaadhaaf hin maraanne takka jaamnee isin irraan dhamaanii kana beekaa. Dhiirummaa san qanneetii miti beeka. Dhiirti tokkolleen dhiirummaa teenyaa hojjetama dalamtee dhaabbattu hin jirtuun siin jedhe. Shurufkaa teenyaan isa dhaamsina. Beekumsa tokkoon dhaabbateen hojii madaalan danda'u. Gootummaa kamiinu. Amma dammaqa. Murau abbaa keessan, anni abbaa keessan, qal'oo abbaa keessan. Biti teessan abbaa keessaniiti. Anni teessanii ta'uu hunda keessaniiti. Carcarsan hunda keessaniiti. Qal'oo hunda keessaniiti. Biyya abbaa keessaniiti. Hunda harkaan qabdan. Ani yichar kan kabdan. Qal'oo harkaan qabdan. Murau harkaan qabdan. Walli sin qabdan biyya sin qabdan. Narkatti daarotanii jechuudha. Abbootii teessan hunda isin keessaa fixan. Ana tokkichaa isin keessaa utaalee jechuudha. Anuma tokkichaa kanaa'u biyya tanatti hin ajaa isinii ba'e jechuudha. Yoo nama waa isinii galu ta'e sirratti hin qaama fixadhe jechuudha. Mataan kiyya isin irratti na dhukkube jechuudha. Dubbii teessan haasa'uun fedhan. Dubbii teessan haasa'uun fedhan. Asirrattis waa takka hin jiru. Isiniif galtee jechuudha. Yoo fuula laaltanii nama dubbiftan jechuudha. Nana fariisisanii. Boya keessanitti nan fariidee. Uguta akkasiin jala cebii. Uguta akkasiin fiigee jechuudha. Waa takka tanaachi waa takka dubbachuun barbaadu. Tanaachi waa takka illee dubbachuun barbaadu. Waa takka illee isin jechuun barbaadu. Garaan keessan isin beeku jechuudha. Akkana taatan akkas taatan jee isin kumachuudhaas hin fedhu. Ifiifuu ni beeytanii. Itti amanaa shanyii. Tanaachi waa takka dubbaddu jechuudha. Fixadheetiin jira.